Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama argafu nagaa jirtu nagaa fayyaa keessanii akkasuma warroonni amantaa biraa hordoftanis nagaa fayyaa keessanii kan nagaan isin bulfate nagaan isin haa ulfatu isiniin jedha. Akkasuma irraan tanaa barnoota takkaa qabadhee dhufee jira. Warroonni Suud Arabiyaa keessa jirtan warroonni shari'aan sawaan isinirraa mallaqa nyaattu akkaataa itti ofirraa hiitanii fi deebi'ee mootu akkaataa itti rasiidas keessa walii hawaltanii fi akkasuma warra biyya jiruufis rasiidatti dabarsitan waliin ilaalla. Akkasuma ammallee warroonni zeenii qabdan shabakaa bilaashii aappiin shabakaa bilaashii dalaguullee ni jira. Hundaa waliin ilaalla. Nafaana bu'aa isiniin jechuun barbaade. Galatooma. Akkasuma gara barnoota keenyatti yogguu deemnu sawaa akkaataa itti ofirraa hiitan mana risaalaa keessa galtan jechuudha. Mana miseejjii keessa seentanii waliin ilaalla. Mana miseejjii keessa seentanii ofirraa hiitan sharikaan isii gubbarra 900 8 duwwaa duwwaa 4 4 4 marraa 3 jettanii gara gadii kanatti gadi buutanii qubeedaa guddaa gootanii sandi jettanii sawalleen akka zeenitti mallaqa nyaatu eegaltee jirti. Akkanatti ofirraa hiitanii isiniin jechuun barbaade. Anu ofirraa hidheetiin jira. Akkasitti ofirraa hidhaa isiniin jechuun barbaade. Akkasuma ammallee warroonni shari'aan teessan wanni isin sababni isin mallaqa nyaatuuf jechuudha. Azaana yookiin immoo quraana du'aa'ii wantoota garaagaraa baatitti birrii 5 ka isinirraa nyaattuun san akkaataa isallee itti ofirraa hiitan isin agarsiisa. Yoo silaa hidhatanii hidhaa jira yookiin immoo ofirraa hiitan jechuun barbaade. 900 gubbarratti sharikaan isii jechuudha. Gara gadiitti 16 kuni sandii warratti gootan baatiin birrii 5 isinirraa murata. Yoo mootu isa kana irra jiraate ofirraa hiikuu barbaadan 16 ka jedhu kana 16 biraa balleessitanii 17 itti gootanii sandi jettanii. Ankiyyama dura hidhaa jira ammarraa hiikkadhee jira jechuudha. Akkasitti ofirraa hiikaa isiniin jechuun barbaade. Akkasuma ammallee mana risaalaa keessa deemnee akkaataa itti rasiida biyya dawaltan daqiiqaa 20tti hidhattanii fi akkasuma immoo ammallee akkaataa itti rasiida biyyaatti dabarsitan waliin ilaalla jechuudha. Urjii 8 gootanii masalaalii gootanii irra dhooftanii yeroo biyya dawwalachuu barbaadan daqiiqaa 25 birrii 10 9 jennaani. Itoophiyaan akkuma argaa jirtan 8ffaa fi 7ffaarra jira jechuudha. 7ffaan waaddee jedha birrii 6 daqiiqaa 15 isiniif kenna jechuudha. 8ffaan immoo torbii tokko keessa isinii ta'a jechuudha. birrii 10 akkuma argaa jirtan kana daqiiqaa 25 miniitis jedha. Guyyaa 7 rasiida 10 jedha. Akkasii haaluma salphaan hidhattaniitiin maatii keessaniin dubbisuu dandeettanii jechuudha. Akkasuma ammallee akkaataa itti rasiida biyya hawwaltan urjii takka 3 4 masalaalii jettaniini akkuma beekamu akkanatti isinii fida. Barreeffama 1 2 3 4 jedhee isinii fida. Ka sadaffaa kanarra dho'itanii 3 jettanii akkuma beekamu biyyoota rasiida dabarsuu barbaadan asirratti isinii fida. Paakistaan, Afgaanistaan, Joordaan, Hindiyaa, Moroo, Oomaan jedhee akkanis fida. 9 jettanii akkuma beekamu Itoophiyaan 21 irra jirti jechuudha. Akkuma argaa jirtan 21 Itoophiyaadha. 22 Kuwait, 23 Oomaan, Qatar, Yaman akkasumatti Arab Imaaraat biyya feetan erguu dandeettan jechuudha rasiida. Itoophiyaan 21 irra jirti.
diidamii takka jedhaani. Akkuma beekamu baratti 50 Itoophiyaa bir jedha. 50 ka jedhu kana lakkoofsa tokko gad dhooftanii irratti ergitan jechuudha. Birri 12 murataa bakka kanatti lakkoofsa Itoophiyaa maatii keessanii irratti dabarsuu eddanii irratti guuttanii anamma dabarsuu fedhan qabne akkasitti akira yoo lakkoofsa geessitan sande jettaniin ammallee deebitanii lakkoofsa tokko tuqxanii sande jettaniin haaluma salphaatti maatii keessanii birriin 12 birri 100 fi birri 50 baati akkasii ergaa fi itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaade. Haaluma salphaan maatii keessan gargaaruu dandeettanii akkasuma ammallee warroonni shabakaa bilaashii fayyadamtan aappiin kun argitan jedheetanii yaada. Aappiin zeenii kun dalagaa buufadhaatti fayyadamaa isiniin jedha. Akkasii asumaan yuutuubiin qolloo haaraa waan ta'eef warroonni gara maatii kiyyaa dhuftan sheer laayik sabiskiraayib gochuun maatii naaf ta'aa na jajjabeessaa. Anillee waan beekurra waan dandeenyerra waan beeknu wal barsiisu waan hin beekne walirraa barachuun barbaachisaadha. Nagaan naa jiraadhaa isiniin jechuun barbaade galatooma.